beeku jechuun dubbatu. Weerarri finxaalayyaa Amaaraatiin lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti raawwatamaa jiruun furmaata malee akkuma itti fufetti jira. OMN dhimma kana irratti bulchitoota aanaa Abbee Dongoroo fi Jaardagaa Jaartee qunnamuuf yaaliin taasise hin milkoofne. Hooggantoonni ABO mana hidhaatti dararamaa jiran hatattamaan akka hiikaman qeerroowwan magaalaa Adaamarraa OMN dubbise gaafatan. Qeerroowwan Adaamaa kana kan gaafatan qondaaltota adda bilisummaa Oromoo jaha lagannaa nyaataa guyyaa 10 booda miidhama hamaaf saaxilamanii hospitaala seenan hordofeeti. Oduun kun akkatti aansisaniif dhiyaata. Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo jaha lagannaa nyaataa guyyaa 10 booda miidhama hamaaf saaxilamanii hospitaala seenuu hordofee qeerroowwan Adaamarraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan. Hooggantoonni kunneen hatattamaan akka hiikaman gaafatan. Bulchiinsi sirna bilxiginnaa biyyattiin akka tasgabbooftu gochuu barbaade hatattamaan hidhamtoota siyaasaa cufa hiikuu qaba kan jedhan qeerroowwan kunneen hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran hiiksisuuf qeerroon Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo fi Oromoon biyya keessa fi biyya alaa jiraatu cufti dhiibbaa gochuu akka qabu dhaamanii jiru. Gammachuu ayyaanaa Lammii Beenyaa Abdii Raggaasaa fi qondaaltota ABO danuu wayitii garaagaraatti manni murtii bilisa baasuus tooftaa bilxiginnaatiin poolisiin ugguruun hanga yoonaa mana hidhaatti dararamaa jiraachuu eeruun qeerroon Adaamaa taphni siyaasaa sirni bilxiginnaa qabsaata Oromoo irratti raawwatu kun qabsoo Oromootiin xumura argachuu akka qabu dubbatan. Mootummaan bilxiginnaa maqaa marii biyyaalessaatiin hooggantoota muraasa baasee kaan hidhatti dhiisuun fudhatama kan hin qabnee fi diraamaa kufaa akkanaatiin sagalee Oromoo qooduun akka hin danda'amnes ibsanii jiru. Paartileen Oromoo KFO fi ABO'n adeemsi marii biyyaalessaa walaba miti bakka bu'ummaa siin qabu jedhanii turan. Yeroo garaagaraatti ammoo hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaatti dararamaa jiran akka hiikaman gaafatanii jiru. Yaada kana kan jajjabeessan qeerroowwan Adaamaa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan. Uummanni Oromoo humna guutuun qabsootti seenuun sirna bilxiginnaatti xumura gochuu akka qabu waamicha dhiheessan. Halkanii guyyaa waan barbaachisu wareegama barbaachisu kaffaleeti jaallan booda ta'an kana jaalatti Raggaasaa jaalgamatu ayyaana tokko manni murtii nama bilisa jedheeti namni mana murtii bilisaan bahi jedheenyi jedhe qumaara isaatiin ilaali poolisii mataa ofiitiin hundeeffateen deebisee nama ilaali jireenya ofiitiin akka abbaa fedheetti jiraachuu danda'u poolisiin akka fedhe godhu poolisii bilisiginnaa yookiin poolisii naaxanyaan hundaa'e jechuun dandeetta. Kana waan ta'eef uummanni Oromoo yeroo kamurraa amma cimeeti isaan akkuma dhiibbaa hayyoota keenya taawwan baafanne taawwan daran cimneeti hayyoonni keenyallee kabayan sagalee ta'anii baafachuu qabna. Gama biraatiin lammiilee Itoophiyaa irra jireessan dhalattoota Oromootaan kanneen mana hidhaa biyya Suud Arabiyaatti dararamaa jiraniif itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa bilxiginnaati kan jedhan qeerroowwan Adaamaa lammiilee kanneen mana hidharraa hiiksisuun ulfaatee osoo hin taane mootummaan bilxiginnaa fedha waan hin qabneefi jedhan. Osoo biyyoonni biroo lammiilee isaanii karaa imbaasiiwwan isaanii fayyadamuun hiiksifatanii biyya isaaniitti deeffachaa jiranuu murni bilxiginnaa lammiilee kana mana hidhaa keessatti cal jedhee daawwachuun fedhii dhaba akka ta'e mirkaneessas jedhan. Xumurarratti lammiilee Oromoo manneen hidhaa Suud Arabiyaa garaagaraa keessatti sarbama mirga namoomaa mudachuun dararamaa jiraniif uummanni Oromoo bal'aan biyya keessa fi alaa jabaannee sagalee haa taanu jechuun ergaa dabarfatanii jiru qeerroowwan Adaamaa. Humnoota finxaaleeyyii